الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ميديا قافتا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى نقان وجرات ولما بارك الله فيكم. هاي أما قافي أن قافتني ذكري جرا أما ذكري نمني قدو وين جرا من ذكري ني كغلغلا جرا ذكري كنما جرا ذكري كنين ذكري أفان روموتيتي كمي غبار جروفات جرا ذكري كان أفان روموتيتي حفظني يو غلغلا يرو رفان جران يرو كأن جراني أكمي dirqama afaan Arabaatiin hafazuu qabnamoo afaan Oromoo illee hafazne ittiin du'aa gochuu ittiin zikrii gochuu dandeenya. Ni dandama afaan rabbi si laaffisatti deebistee zikrii san godhuun ni danda'ama. Salaata gartee keessatti waan hin ta'in zikrii ganama galgala akkuma tu jette kana ni dandeessa. Godhuu dandeessa. Okay, mashallah. Kan biraa immoo fakkeenyaaf zikrii keessatti zikrii fakkeenyaaf 33 alhamdulillah 33 subhanallah 33 la ilaha illallah jechuu dandeenya walitti 33 90 ta'a miti 99 ta'a. Dirqama 99 sana guunnee achi booda immoo dhibba goonee yoo feene irratti darramoo akkasumatti cadhisnee illee amma namni tokko akkanumatti zikrii waa cadhisaniituma odoo lakkoofne akkasumatti odoo hisaaba sana agartee 33 kana odoo hin hisaabne akkanuma godhan jiran. Inni suni akkami zikrii sana laakkaannee akkasitti dhibba guutaa akkasitti deemuutu santu irraa akkasitu dirqama moo yookaan immoo akkanumatti zikrii gadhiifneetuma akkasumas zikrii goona. Akkuma gartee shari'aan itti fidde sanitti akkasumatti godhuu sanitu sunnaadha. Waajibaa miti ati akkasitti zikrii godhuun sunna. Garuu yoo dabalte siif khayri. Yoo hir'istellee maasiyaan hin jiru. Dura lakkoofsa sana guutuu qabna guunnee achi booda daballee jechuudha. Yoo dabaltes dabaluu rakkoo hin qabu. Yoo lakkoofsan hir'istellee maasi tooytu. لأنه واجبا متي سنة ده. أوكي. بارك الله فيك. أيه قالتوا مكان برا قافي دوما. قافي دوما رمضان الرت. فكينيا في رمضان بروسومنو هر إغرلولو كأني بودا نياني برو رمضان أول لجنة قلبي كيسا نيات سوق أم. Osoo yaadatiin qalbii keessatti niyyaa kana boru soomaan oolaa tan osoo qalbii keessatti niyyatiin ganamuma kaanee yeroo araa baasan akka kaleessa hin niyyanne yoo yaadanne akkami. Yoo irraanfatan fakkeenyaaf ganama irraanfatte yookaan soomana ta'uu hin dhageenyati. Guyyaa sun soomana ta'uu hin dhageenye. Boru jettee fa'a yaadda. Sii boru jettee yaaddu dhageessa. Yookaan inni irraanfatte gaa irraanfiin zamana kana fa'aa hedduu rabbi namarraa qabu. Namni amma gartee kophee miila takka uffatee takka dhiisee deemullee gaa irraanfiin amma hedduu zamana kana qalama gurrarra kaatanii barbaadu waan ajaa'ibaati. Qalama ittiin barreesse. Telefoona gartee harkaa qabu eessa darbe jedhee telefoona ofii harkaa qaba bar. Isuma harka qabateet isuma kana barbaada. Telefoonuma gartee harka qabatee isuma kana barbaada ammas ofii harka jiraa bar. Irraanfiin akkasii argamuutu mala. Kama soomana keessa jirtu kana boruuniin soomanaa irraanfatuun keeni mala. Irraanfii akkasii ammoo rabbi nurraa qabu. Yeroo yaadate san keessatti soomanuun isarra jira. Ni irraanfate waan ta'ee jiruuf jecha. Akkas. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam
ورحمة أي الله جزاكم وبركاته. الله خيرا بارك قالتهم. الله فيكم. ما شاء الله بقى نوجرات شيخ كنا كم جرتن مرحبا ولمانو نقا الحمد لله. إن شاء الله هاسا قد دافرين من قاففنا ما يجا إن شاء الله كالتي من قافك يتترى أبشروا. سيفا كنا بكار كسي abdi itti fufi tartiiba barnama keessummeessu jira waluma seenanii itti seenuun hin jirtu abdi mucaa jaalalaa kan jettu ni tuuf جل تاي caqasaa ture gaafii lama moo sadii irra deddeebi'ee gaafataa ture daraaran بارك itti الله. fufi abdi gaafii kan kee ayya abdi yoon jirre abdu samad itti fufi ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. Gaafiin kiyyaa wanti akka hancuufaa maalii kunniin qabisoo mana balleessa bokkam. Hancufni afaan keessaa dhufu kuni ka goduma afaanii gamaa gamanaa keessaa rabbi maddisiisu kun hin cabsu. Eelaan qoma keessaa dhufu ka surrii keessaa gadi dhufu hin cabsamu hin cabsuu keessatti khilaafa jira. Gariin isaanii makruuha waajibama jedhan gariin haraami jedhan waan san akka Usaymiin fa rahimahullah liqimsuun isaa haraami jedhan santu mul'ata jenna. Leennahu khabiis waan fokkataadha. Waan fokkata rabbii nurratti haraam godhee jira. Laysa lanaa masalu sawi sifti hamtuun teenyaa miti. Sifti akka siifa sareedha. Sareen haqqiseeti haqqisaa isaa arraabata. Sifti hamtuun akkasii teenyaa miti jenna. Kanaafuu eelaasan rabbii nuu gartee namarraa baase dhukkuba qoma keessa jiru fa'a beektaa keessaa baase fa'a rabbiin azza wa jalla kan ofii gad deebisuun hin ta'u akkana jedhaniin. bukaar itti fufi أيه جزاكم الله خيرا تراك أنا كنا كيسني بركة أرجعنا gaafiin kiyya namni tokko sooma baay'ee ji'a keessatti yeroo hedduu sooma hin soomu guyyaa shanfaa jaafaa ji'arraa akkasitti dhiisa yeroo baay'ee sooma san hagana dhiisee hin beeku haga irra jiru qadaa ramadaanaa haga irra jiru hin beeku yoo baasuu barbaade akkamitti baasaa jira. Namni suni ni shalagata. Shalagatee yookaan gimmitatee jechuudha. Isaa habatee shanii fi jaha afurii fi sadii keessatti shakkuun isaanii mala. Yookaan shanii fi jaha keessa shakkuun isaanii mala. Garuu 8 fi 9 nin soomane isaa of hin shakku jechuudha. Yani soomane dhiisee isaa of hin shakku. Kanaafuu shakkii xumuratuudhaaf lakkoofsa keessatti shakkisuun guutuu soomatu isarra jira. firoomsa itti fufi kanarraa yoo nammaan tana kuftee wanni inni sirraa yaa'e soomanni kan kee hin furamaa. Hin furamu. Hin furamu firoomsa dhageessaa? Ayee galatooma. barataa diin islaamaa kan jettu tuni gaafadhume السلام عليكم. waalaikum salaam Salaam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. وقفاني فكين صلاة ودا بوتدة ودوان ساعتي قدوي ورين كرا بوتادة ودا بوتدة دو ساعتي صلاة سنازاني قتا جرو يوقت ساعي ريمت رفينا فيه ساعتي خلاص فكين فكينما ساعتي لما فاك توبت ساعتي لما جيتو قدما ساعتي تنتخي خلاص ساعتي كنت تي وجيني لما نوان دي نيتي رات يدون صلاة سندي شكا بيوان تكون طيب بارك الله فيك. أولا نيتي ودا بوتدة من تاو جرو رفيجة جرو Si wadattee dhugaa xumurattee salaata eeguuf jirtu hirribni siin dabree yeroon salaataa dabre.
Egeeroo salaataa dabre ani gama kiyyaan yadhee jira niyyaan tiyyanaa guutuudha. Khalaas yeroo dabreeti ani hin dabarsine jettee jechuun salaata yoo jechuudha. Salaata yeroon yoo dabarte irraanfiidhaan yookaan hirribaan salaanni dhiifamu. Nabi keenya alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko osoo imala deemu jiran osoo karaa deemu jiran salaata subixiitiin duratti dadhabanii xiqqoo shilim jedhan sahaabota waliin jechuudha. Bilaali nu kaasi jedhanii bilaal isin kaasa je'eeni shilim jedhan rafan jechuudha. Yeroo xiqqoo booda lafti duruu bariite famaa ayqadhahum illaa harru shamsi jedhe. Aduu malee wanni isaan kaasee hin jiru jedhe. Aduun itti oo'ite akkasin lafa ka'amoota. Kama aduun baate bar. Duuba bikka sanii bikka salaanni itti isaan dabresan bikka sanii nu yaasaa jeeni rasuulli bikka gaflaan ibaadarraa itti nama tuqe san garte bikka sanirraa achi siiqanii bikka biroo salaatan jechuudha. Hadiisa kanarraa maal fudhanna? Hirribaan irraanfiidhaan yoo salaanni dabre salaata yeruma yaadatan yookaan yeruma hirribarraa dammaqan san salaatanii jechuudha. Bikka gaflaan itti nama tuqe bikka hirribni itti nama dabre hirribni ibaadaatti nama dabarsan ammoo irraa xiqqoo achi siixa jechuudha. Akkana baarakallahu fiika. Ayyee gaafii biraa. Fakkeenyaa fi garee barnoota adda addaatti fakkeenyaa fi warra shamaraa wajji barannaa. Waraan keessa fakkeenyaa fi sagaleen dubaraa ol fuudhuun taatu jedhama. Fakkeenyaa fi sagalee sanaa gizeen fakkeenyaaf du'aa ifaa namni godhu kana dubartiin ol baasanii du'aa goosisuun tun akkamitti ilaalamti jechuudha. Sautiin shamarranii ooraa miti. Fakkeenyaaf waan sagantaa walaloo fa'aa qopheessuu hin dandeessu jedhanii fakkeenyaaf akkasumatti sagantaa du'aa godhuu fa'aa akkamitti dandeessu jechuudha barbaadetti. Dura gartee sautiin dubartiidha ooraa miti. Qaama isii qullaa mul'isuun isirratti haraami. Ayyee sautii isiitiin oo dubbatuun ajnabitti yookaan ajnabiin isii dubbisuu ni danda'u. Sautiin dubartii ooraa miti. Kanarratti sautiin dubartii ooraa miti jenna. Maaliif jennaan sahaabonni nabii keenya alayhi salaatu wassalaam Aisha irraa namni qara'an hedduu Ummu Salamarraa walumaa galatti dubartoota hedduutu hadiisa dhiirtoleedhaaf hime jechuudha. Dhiirtolee hedduutu hadiisa dubartoota irraa barate. Kuni sawtiidhaan malee waan biraatiin miti. Sawtiin ooraa miti hadiisa keessaallee quraana keessaallee ooraadha qaanyi waan jedhu hin argannu. Yoo dubbatti dubartoonni seera isin irratti dubbattu shari'aan lafa kaa'e yeroo haasoytu seera isin irratti haasoytu seera kamirratti haasoyte jennaan waan jedhe rabbiin azza wajalla yeroo dubbattan falaa takhdacna bilqawli sagaleen qal'isinaa jecha gad hin qabinaa jeen bimacnaa sawtii teessan hin qal'isinaa jechuudha qoonqa keeysan maaliif jennaan فيطمع الذي في قلبه مرض صوت صوصو أكابتي يجوريرت صوت إيرا كاكاسو كيستي وان دبرتين إيرتي يام ترى سغلين كونكي توكو جدامين لكاوا أكو مقام أفيتين يامو دنديسو akshiin adda addaati yaamuu dandeessu sawtiinis isii yaama jechuudha dhiira yaamti. Kanaaf sawtii teessanii qal'isinaa jeen yeroo dhiiratti dubbatan wanni isaan irra jiru sawtii qal'isuu dhabuudha. Dubartiin warra salafaa ta'asiin dura dabarte jechuudha. Aayata kana hojiirra oolchuuf jecha mala adda addaa warra fayyadamuu jira. Akka sawtiin nun qal'anne jedhanii dubartoota garii egaa uumatti sagaleen isii akka malee qal'atti
خيوسين دبتو ديرتولي هدو بكرة سوسو تاتي يجو دوبا كاناف دبرتين غرين وان غوت دبرتو تورا سلافات الرا يرو ديرت أجنبي توكو دفه سلامتا الراتي قرأه چرقي أفان كايت چرقي أفان كايت سلامتا ديبست وقوسا توني تاكا ديرا توني يوخا ديرو مجاني رابقة تمالي نمني قلبي خيسا وياسم جريجو السلام عليكم نمني توكوكو جين چرقا فان كاته وعليكم السلام يتين جيجو أما سكالي قونك فرطة تيمي چرقا فان كاتين سلامتا كسي ديبسيسن كرسيسو جير السلام عليكم ديرتي چوكو جين وعليكم السلام وقو جيته تونو ashedire da jedhama bakata male asin dhiyatu jechu warra kanati ga warri diini nutin dhufe kadin kana nuti fide murata jechu warra shari'a kana akka bu'et itdalagu shamarana kana barban aya deebisan kee kana bulisa keenya ayyakaan kee itti fufi ayyee gaaffii kan kee ayyaaka شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. غافي صلاة ويرانت كوسي كذا. أيه. شيخ mana fincaanii keessatti iddoon yoo hin jiraatin jechuudha. Mana fincaanii keessatti udaattee salaachuun danda'ama? Mana fincaanii keessatti udaattee salaatuun uduallee jechuun udaattee salaatillee jechuun keessa salaatuu moo? Mee uduuma udaattees maan salaachuun ni danda'ama? Shintibeetuma keessa salaatuu. تكاو لا لقى. طيب أنا سيبليزا أنا سيبليزا. كيسات ساعتني. نافق لكم دتو. درا سجرا كيستي ودأتشون mana fincaanii keessatti ni danda'amu danda'amu ni danda'ama waa akkasumaan illee yaadni kiyya orgaan hin jiru ni danda'ama ayyee bismillaahi yeroo uduu gootu bismillaahi jetta bismillaahi jechuun mana sagaraa keessatti ni danda'ama ni danda'ama zikrii ni danda'ama haalli itti jibbamaa ta'e zikrii yookaan faarfamne yookaan tolle haala sagaratti jiruun jechuudha. Haala shintibeetitti jiru dabtichi sagaratti yeroo jiru sani zikri godhuun isaa dubbatuun isaa makruu jibbamaadha. Haraami miti jibbamaadha. Amma yeroo sagararraa bahe uduu isaatitti yoo seene sagaruma san keessatti ni danda'a. Bal akka Ayman Amiin baane شيخ مصري مؤلف مصنف النحو والصرف والبلاغة والتفسير وانجد نمنسون سغرا زبنة تينيا كيس ودأتشو ديسي بل يجوز الصلاة فيه جي مالف جنان من بلغ نجارني سغران توكو توكو ori tokko tokko kabal'ifatu jiraami sagaraas ta'a ajaa'ibaa tana ta kopheen seenaati jettu kophee baafadhee seenuu nama baadiyyaa osoo fidanii kophee baafatee silaa ol seena waan akkanaa kanarra ijjatanii sagaraa seenaniifaa jee keessatti illee salaatuu dandeessa hattaa jedhe taajib leenna kanaafuu ni eeyyamama jechuudha salaachuun keessa salaachuun ni danda'ama jechuudha tabiyyatee nyaasan hin baanin ammoo tabiyyatee nyaasan dhukkuba ganda tokko tokko malee
akka kosii gartee faandoo harreetti walirra guuran ittuma yaadan waan sagaraa jira ofii nyatti maaf akkas ta'an hin beeyin walirra tuulan waa xiqqoo gartee aga tokko gara magaalaa gurguddaa kanaa waa xiqqoo yeeffatanii ammoo haalli biyya sii rakkisaa ajaa'ibu rabbiiti dhukkuba gartee nama dhufuuf jecha namni sagaraa isaa tolfatuun barbaachisa qaaniif dhukkubaaf waa meeqa jira طيب بارك الله فيك نفسي في التفوفي قافي كالتفوفي قافي تلقى مثل سيقافة تجرى قروة تلقى مقافة وسيلتها أستاذ تدول مجرى أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيرت بالبلد دول يا أما ديبني يعني كده namun nazar jirtan kun hundi isaaniiyyuu sheeka kennaa fi ooroo kanallee please hundi keessaniyyuu follow godhaa waan khayrii kanaa facaafannu obboleeyyantiyya waa meeqa olii sheer gochaa oolla mee ammoo nama ganaa kana qofatu fatwaa dhaggeeffachuuf as jira billah alaykum sheer godhaa namoota hin argin hin gahaa akkasuma taabtaabillee godhaati jazakumullahu khayran وان كيري كان يشير قون اثنين جن رب الراجل يرقنا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذك يا كم جرت النقامي؟ نقال الحمد لله. حياكم الله. أستاذك يعني يو مرحبا أني قافيتك كبا قافينك يسوني لني واي أما إفطار قرار كانت والقبة تودا أسيندور اللي تكو بيزي تتايس اللي أرجعون دندن مو بيمتك كجرا واني أني قافيتنا قافتشو رابر بعد واني كوني إفطاري كرارا كنا كميت لالما كرا شريعاتيني كرا دينيتنا كميت لالما واني كنا واندور هنجر وانا مو أمانتنا ببال أشادة ماجرو مي أكمل لالما وانجر سنغافة شفت الأستاذ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك. درا نبي كنيا وانجر عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم هيوما سنرت صداد دوجه واني هيوم تاني داين صداد دوجه غروه مال صداد جنان ولكن أخشى عليكم وان سنرت صداد دو دنيان اسنت دمات كيستي والدرغمو اسنرت صداد داجه أما قبابدتي محل الشاهد دنيا ندما تجرت قبينيا قرقود تاجر أما زمان أما كان قبينيا نما توكو كبيا قوتو هرچو دندأو تجرا صح ولا لا انجرو سوى الدنيا خير سوى الانجرو نجر تانيمي در قبينيا كاس انجرو قبينيا نما توكو كبيا قوتو هرچو دندأو رزقين أكما بلتون garuu duniyaan heddummaаттee rizqiin lafa guutee namni mana guutee masda guutee masda bira dabree mana bira dabree dirretti gadi bahee karaa guutu kuni hin dhufne hin argamne rizqiin akkasii
kana makkasitti hin fursiisu namni tokko jechuudha. Walumaa galatti fursiisuun eega jiraate bikki itti fursiisan mana ta'e ala ta'e rakkoon qabu jenna. Yoo karaa ta'e kalee illee dubbannee jirra kalee ati hin jirtu. Yoo karaa ta'e hoo karaa ta'e karaa cufuun shari'aa islaamaa keessatti ni jira. Gamana deebina jechuudha. Karaa cufuun namni tokko karaa deemu dhabee sababa gartee karaan itti cufameef haajaa itti deemurraa ooluun yookaan buluun garta irraa ooluun yookaan buluun sababa karaan itti cufameef jechuudha. Haalli akkasii yookaan argamu taate suni muslima dararuu jedhama. Nama rakkisuu jedhama. Dararaan dhoowwa. Karaa fakkeenyaaf yoo asiin cufame asuma mogguma tanaan kunoo achi maqanii dabra yoo taate ka dararaan hin jirre karaa akkasiisanitti furuun rakkoo hin qabu jenna. Barakallahu fiik. Ustaaza kiyya inni xiqqoo achi biratti wanni jiru karaa cufuu san callaa otoo hin taane karaa namoonni kun iftaara karaarraa eega jedhamee dubartoota bahaa ijoolletu bahaa akkasumattis karaa cufamaa masjiidni ona ta'a wantoota kanneen yoo wal qaban amma fakkeenyaaf yoo iftaara goosisuu taate istaadiyeemitti nama yaamuu danda'ama. Yoo istaadiyeemiin yaani yoo masjidatti namni gibbi masjidaa xiqqaate gara istaadiyeemitti yaamuu danda'anii wanni kun maaliif karaarra ta'uun isaa ta'e wanni kun ammoo waggaa 3 dura waan hin turre har'a ammootu wanni kun akkamitti dhufee waggaan akkanatti deemaa waan jedhu irratti xiqqoo shakkeen seentu ustaaz. Ikhtilaatu rijaalu nisaa'iin dhiiraa fi dhalaan wal keessa laaqamuun suyyoomuun ta'u iftaaraaf tahe waan biraatiif tahe aruuzaaf tahe laaqamiinsi yoo ka jiraatu taate laaqamiinsi sun kophaa dhoowwamaadha inni. Wanni laaqamiinsa san fidulleeni gaafsan wanni laaqamiinsatti sababa ta'us gaafsan ni dhoowwama jechuudha. Osoo waan halaalillee ta'e sababa gartee laaqamiinsa haraamitti nama geessuu saniif jechuudha. Fakkeenyaaf dhiira dhalaa wal keessa laaqamanii waliin nyaata yoo taate ajnabiin. Amma yoo kun hin jiraanne ikhtilaatu rijaal nisaa dhiiraa dubartiin wal keessa laaqamuu yoo hin jiraanne dubartiinis kophaa isitti gamasitti nyaatti dhiirrinis kophaa isaa gama kanatti nyaate walii dabalamiisii kan jirre karaa kana cufuun akkuma jenne sani nama karaa dabru haajaa isaatirraa sababa karaan cufameef oolchuun yookaan bulchuun kan argamne yoo taate karaa akkasii yoo hin tahin karaa yoo irratti bahanillee gamasumaan irruma xiqqoochi maqanii dabran karaan akkasii yoo ka jiraatu taate jechuudha. Kun rakkoon qabu jenna. Ayyo ustaz jazakumullahu khairan. Leannahu waan tokko daliila maletti haraam jechuun hin danda'amu. Hadisni man amala amalan laysa alayhi amruna sunu ustaz asirratti wannan ta'u. Man amala amalan laysa alayhi amruna fa raddun aw mardudun alayhi. Karatti gabbahuun ibaadaadha yoo ka jedhamu taate gaafsan raddinuu ta'a. Wanni kun asin dura turre miire waggaa 3 dura been turre ustaz karaa irratti bahuun kun. Man amila amala laysa alayhi amruna fa raddun jechuun kuni yoo karaa irratti gadi bahanii fursiisuun ibaadaadha. Laal karaa irratti bahuun ibaada dirreetti bahuun ibaada yoo jedhan gaafsan bid'aa ta'a. Digale gaafsan man amila amalan laysa alayhi amruna fa raddun ta'a gaafsan yoo karaa irratti gadi bahan malee yoo karaa irratti gadi bahan sawaabni jira. Masdarraa yoo achi bahan ibaadaadha yookaan sawaabni namaa jira jechuu yoo yaadan gaafsan bid'aa ta'a. Bid'aa jechuun waan ibaadatti
gabrichi yaadu ta isiin ammoo cibaadaan ta'in warri karaarratti bahu fursiisuu santu cibaadaadha jechuu yaada malee dirretti gadi bahuun sunna cibaadaadha jechuu waan yaadanii seehu bal شاعر إسلامات كيس جرا ومن يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب مسلمين إسلام الناس جمدوا حملنا مسلمة والججو مورالي ولتهرو كانت كيس جرا ولتدفين سكن كيست كم باب بدعة كيسا سين جنة حياكم الله أستاذ جزاكم الله خيرا حياك Aye sheekha kee nama gaafii qabullee hin qabnu sa'aan kennallee deeme inshallah sagantaa har'aa kanumaan xumurreeti yoo rabbi jedhe boru walitti deebina kanumaan waan dhaamtayyoo qabaattan dhaamaati inshallah xumurra. جزاكم الله خيرا جماعة خيرا خير كيسن ولا جنة ولا كبول تنس وجراتي خير كيسن ولا جنة بركة دنيا آخرة ربي سنتار أنجلاسو شيطان جميع ربي سنراها كابو كان نيا رابو سنا براسو جنة وان سوداتن تجبتن تجلابك التنجلا ربي لا تتسنا باسو جنة آمين يا رب كدردر بكنو هاجو تدردر تلين بكنو هاجيس ربي كنو هاجيس جنة آمين كبي اللي ربنا وائتي جنة ورا والماطر ورا واللول ربي تازيني جزاكم الله خيرا دعائي صومنا كيساني كيبلمتي كنافو ربي كينيا تجوا أول دربنه ده بيسا يسر جنة ربنا وعمل كيسو هيدا ما كينيا بكجيرون دربي لا كيسا باسو ورا فلسطيني ربي أتم صوفي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.